Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko, Ameen. Kiristoosin kiristaana, Waaqayyo ilmaan Waaqayyo kan Hafuura Qulqulluudhaan namoota furaa kan jedhamtan jaallatamtoonni maatii Waaqayyoo, abbootiin koo luboonni, obbolaan koo diyaaqononni, guyyaa 48 cummaa Sillaasee kan argattan, gatiin dhiigaa kan isiniif kaffalame, kabajamtoonni jaallatamtoonni kiristaanonni akkasumas sagalee kana kan dhageessan marti keessanuu maqaa Waaqayyoo ulfaataatiinan nagaa isin gaafadha. Akkam jirtu, akkamiyyoo nageessanii. Amiin. Galata Waaqayyoo jennee maqaa isaa galateeffannu kan nu gargaare tikseen keenya eegee yoonaan nu ga'e guyyaa har'aa kanattis guyyaa gaabbii nuuf kenne har'aa kan nu agarsiisa maqaan Waaqayyoo kan ulfaatee fi kan galatamu nuuf haa ta'u. Haati keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam Kiristoos hin deessee haadha fayyinaa kan nuuf taate maqaan ishee kan ulfaate nuuf haa ta'u. Ergamoonni, toloonni, raajonni, duukaa bu'oonni akka Waaqayyoo isaaniif kennetti kennaa Waaqayyo isaan kabajeen kan kabajaman haa ta'an. Namootaaf jecha iccitiisaa kan soore iccitiisaa kan mul'isu Hafuurri Qulqulluun gidduu keenyatti argamee jecha iccitiisaa isa fagaate dhiyeessee isa dhokate mul'isee gidduu keenyatti argamee jecha iccitiisaa nu barsiisuun fedhaa fi jaalala isaa nuuf haa ta'u. Haati keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam eebba isheetiin hangafni ergamoota qulqulluu Mikaa'el kadhannaa isaatiin raajonni, toloonni, duukaa bu'oonni, wareegamtoonni araarsummaa isaaniitiin nu wajjin haa ta'anii anas Waaqayyo Hafuurri Qulqulluun arraba koo eegee natti fakkaateen kan dubbanne jecha iccitiisaa nu barsiisee nuuf haa ibsu. Anas natti fakkaateen kan dubbanne Waaqayyo arraba koo naa eegu isinis kadhannaa keessan ni yaadadha. Ani Diyaaqoon Asfaw Abdiisaan jedhama. Kan waliin barannu akka fedha Waaqayyootti qo'annaa kitaaba qulqulluuti. Har'a kutaa tokkoffaa ilaalla. Qo'annaan kitaaba qulqulluu yookiin immoo koorsiin qo'annaa kitaaba qulqulluu kun bakka gurguddaa afuritti qoodna. Innis boqonnaa tokko, boqonnaa lama, boqonnaa sadii, boqonnaa afur jennee kan qoodnudha. Boqonnaa tokko jalatti kan nuti ilaallu waa'ee qo'annaa kitaaba qulqulluuti. Kana keessatti immoo kitaaba qulqulluu jechuun maal jechuudha? Maaliif qulqulluu jedhame? Akkasumas seenaa kitaaba qulqulluu ilaalla. Seenaa kana keessatti immoo eenyutu jalqaba barreesse, yoom, eessattii fi afaan maaliitiin barreeffame kan jedhuu fi gara afaanota birootti yoom jijjiirame kan jedhu akkasumas gara biyya keenyatti akkamitti dhufee fi kitaaba qulqulluu ilaalla. Boqonnaan lama qabiyyee kitaaba qulqulluuti. Kana keessatti immoo kutaa gurguddaa lamatti qoodamu. Isaanis kakuu durii fi kakuu moofaa jenneeti. Kitaabota kakuu durii kana keessaa kutaa gurguddaa afuritti qoodamu. Isaanis kitaabota seeraa, kitaabota seenaa fi kitaabota faaruuf ogummaa fi arfaffaan immoo kitaaba raajotaati. Kitaabota seenaa gaafa jennu seeraa gaafa jennu kitaabota seeraa shanan yookiin immoo seera uumamaa, seera ba'uu, seera leewwotaa, seera lakkoofsaa fi seera keessa deebiiti. Kitaabota seenaa gaafa jennu immoo kitaabota Iyyaasuu, abbootii murtii, kitaaba Ruut, kitaaba Saamu'eel 1-2, mootota 1-2, kitaaba oolmaa baraa yookiin seenaa baraa 1-2, kadhannaa Minaasee, kitaaba Izraa, Naahimiyaa, Izraa Suteel, Izraa 2, kitaaba Xoobiit, Yoodiit, Asteer, Maqaabiyaan, Yoosef, Kufaalee fi Henookidha. Kitaabota faaruu fi ogummaa gaafa jennu immoo kitaaba Iyyoob, faaruu Daawit, kitaaba fakkeenyaa, kitaaba Horiisaa, kitaaba Lallabaa, hedduu caalu, kitaaba ogummaa fi kitaaba Siiraakidha. Kitaaba raajotaa gaafa jennu immoo kitaaba raajii Isaayyaas, raajicha Ermiyaas, raajicha Hisqeel, boo'icha Ermiyaas, haftee Ermiyaas, kitaaba Baarok, kitaaba Daani'el, Soosinnaa, kitaaba kadhannaa Soosinnaa, kadhannaa ijoollee sadanii, haftee Daani'el, kitaaba raajicha Hoosee, Amoos, Milkiyaas, Iyyu'eel, Abdiyyuu, Yoonaas, Naahom, Inbaaqom, Soofooniyaas, Hagee, Zakkaariyaasii fi kitaaba raajicha Milkiyaas jennee kan qoonnudha. Kitaabotni kakuu haaraa immoo kutaa 5tti kan qoodamanidha. Isaanis kutaa Wangeelaa yookiin Misiraachoo kan jennuun kitaaba Misiraachoo kana keessatti Wangeela Maatiyos, Wangeela Maarqos, Luuqaas fi Yohaannis kan ilaalludha. Inni lamaffaan kutaa seenaati. Innis hojii duukaa bu'ootaa yookiin hojii ergamoota kan jennuun. Akkasumas sadaffaan immoo kutaa seeraa yookiin sirnaa kan jennuudha. Isaanis kitaabota sirnaa 8, kitaaba Abboommii, Mul'ataa yookiin Gitzuu, Abxelees, Sirna Tsiyoon, kitaaba Kakuu, kitaaba Diidiskiliyaa fi kitaaba Qalameenxoosidha. Inni arfaffaan kutaa ergaa kan jennuunidha. Kana keessatti immoo ergaa qulqulluu Phaawulos
ergaa qulqulluu Phexros, Yohaannis, Yaaqoobii fi Yihuudaati. Inni dhumaa mul'ata Yohaannisiiti. Boqonnaa 3 keessatti immoo darbii darboo fi kitaabota dhalatoodha kan laallu. Darbii darboon maalidhanni? Faayidaan isaa maalini? Akkasumas faayidaa fi gosoota kitaabota dhalatoo ilaalla. Boqonnaa 4 keessatti immoo kitaaba qulqulluu qo'achuu fi hiikuu kan jedhudha. Kana keessatti immoo mata duree gurguddoo sadiitu jiru. Isaanis qajeelfamoota qo'annaa kitaaba qulqulluu, aadaa kitaaba qulqulluu fi umarratti jechoota kitaabota qulqulluu tokko tokko hiikaa barbaachisan kan waliin ilaallu ta'a. Kana keessatti keessumaayyuu waa'ee hiikaa kitaaba qulqulluutiif kan gaaffii ta'an gaaffiilee hedduu kan keessatti deebisnu ta'a jechaadha. Har'a egaa kutaa jalqabaa ilaalla. Kutaa tokko kana keessatti boqonnaa tokko jalqabna. Innis qo'annaa kitaaba qulqulluu kan jedhudha jechaadha. Kana keessatti jalqaba kan nuti ilaallu kitaaba qulqulluu jechuun maal jechuudha kan jedhudha. Kitaaba qulqulluu jechuun egaa jechoota lamarraa kan uumamedha. Innis kitaaba kan jedhuu fi qulqulluu kan jedhudha. Kitaaba jechuun barreeffama maxxansa tokko jalatti walitti qabamedha. Maxxansa tokko jalatti barreeffamootni sassaabamaniitu qabaman kitaaba jennaani. Qulqulluu jechuun immoo kan kabajame, kan adda ta'e, kan fo'ame jechaadha. Kanaaf kitaaba qulqulluu jechuun barreeffama kabajamaa yookiin immoo kan adda ta'e, kan maxxansa tokko jalatti walitti qabame jechaadha. Kan adda ba'e, kan fo'ame kan jedhudha jechaadha. Kitaabni maxxansa tokko jalatti ba'ee adda ba'ee fo'ame tokko kitaaba qulqulluu jennaani. Karaa biraatiin kitaabni qulqulluun kitaaba hafuura qulqulluutiin ilmaan namootaaf kennamedha. Innis namootni akkaataa ittiin jireenya isaanii ittiin gaggeeffatan kan isaaniif ibsu kan namoota kanaaf kennamedha. Maaliif qulqulluu jedhamee kan jedhu gaafa ilaalu inni jalqabaa kan argamsiise Waaqayyo qulqulluu waan ta'eef kan inni qulqulluu jedhameef. Innis seera Lewwotaa boqonnaa 19 lakkoofsa 2 seera Lewwotaa boqonnaa 19 lakkoofsa 2 irratti akkas jedha. Ani Waaqni keessan qulqulluu akkuma ta'e isinis qulqulloota ta'aa jedhe. Ani Waaqni keessan qulqulluu akkuma ta'e isinis qulqulloota ta'aa jedhe. Kanaafi kitaabni qulqulluu kan argamsiise sila Waaqayyo hafuura qulqulluutu namootaaf kenne jenneera. Kanaaf isinis qulqulloota ta'a akkuma jedhee ilmaan namootaatiif kan kitaabicha argamsiise Waaqayyoodha. Waaqayyo qulqulluu waan ta'eef ani qulqulluudha jedhee akkuma dubbate jechaadha. Akkasumas ergaa Phexros isa jalqabaa boqonnaa 1 lakkoofsa 15 irrattis akkasuma jedha. Kan isin waame qulqulluu akkuma ta'e isin immoo jireenya keessaniin qulqulloota ta'a. Kan isin waame qulqulluu akkuma ta'e jedheera. Kanaaf kan Waaqayyo qulqulluu ta'uusaa kan agarsiisu ta'a jechaadha. Inni kabiraa namoota gara qulqullummaatti waan geessuuf. Innis kitaaba qulqulluu irratti akkas jedha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 7 irratti jecha raajii kitaaba kanaa kan eegu eebbifamaadha. Eebbifama gaafa jennu qulqulluudha jechaadha. Kanaaf jecha raajii sanaa eeguunsa jecha kitaabarra jiru sana eeguun maal godhaa? Namoota qulqulluun taasisaa, eebbifamoota ni taasisaa jechaadha. Kanaaf qulqulluu jedhame. Inni sadaffaan namootni qulqulloonni hafuura Waaqayyoon kaka'anii waan barreessaniif. Eenyutu barreesse? Namoota qulqullootatu barreesse. Kanaaf namootni qulqulloonni hafuura Waaqayyootiin kaka'anii waan barreessaniif qulqulluu jedhamanii jechaadha. Ergaa Phexros lammaffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 21. Ergaa Phexros lammaffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 21. Namoonni qulqulloonni hafuura Waaqayyootiin oofamanii dubbatanidha. Maal? Raajii sana kitaaba qulqulluu sana keessatti kan barreeffame sana. Kanaaf namootni qulqulloonni waan barreessaniif. Akkasumas gochawwan ilmi namaa osoo hin uumamin turan kan dubbatu waan ta'eef. Fakkeenyaaf jalqaba kitaaba irratti kan barreeffame yoo ilaallu seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti jalqaba Waaqayyo samiif lafa uumee jedhe. Jecha kana gaafa barreessu Museen bira taa'eet Waaqayyo gaafa uumu taa'ee ilaaleet akkasitti uume jedhee otoo hin taane mul'atan kan isa dura ture. Abbootii isa dura kan ture. Addaam irraa eegalee utuu Addaam hin uumamin durallee wanta ture sun kan ibsuuf waan ta'eef ilmaan namootaa durarraa jalqabee hanga ammaatti kan jiru kan fuulduratti darbee jiraatullee kan ibsudha.
Kanaaf gochawwan ilmi namaa utuu hin uumamin kan turan waan dubbatu waan ta'eefi akkasumas gochawwan gara fuulduraatti ta'an waan dubbatuuf keessumaayyuu kitaaba raajotaa baay'ee isaanii yoo ilaallu bara isaanii san keessatti Kiristoos ni dhalata jedhanii abdiidhaan dubbataa turan. Kanaafis maal ta'ee jechi isaan eegaa turan suni kan raajonni raajan sun fuulduratti ni ta'a jedhanii kan isaan dubbatanii bara kakuu moofaa keessatti nu biratti immoo ta'eetu mul'ate. Bara kakuu haaraa keessatti dhiifama. Bara kakuu haaraa keessatti immoo nu biratti ta'ee mul'ate. Bara kakuu haaraa kana keessatti immoo mul'ata Yohaannis baay'ina isaatii yoo ilaallu fuuldura keenyatti waa'ee dhufaatii Kiristoos addunyaan darbuu ishiitiin dura yeroo addunyaan dabartullee maal akka fakkaatu babal'inaan kan kaasee barreessedha. Kanaaf gochawwan fuulduratti ta'an tokko shakkii tokko malee waan ibsuu fi kitaabni qulqulluu jedhamee jechaadha. Akkasumas warra dubbatanii fi dhaga'anis waan eebbisuuf kitaabni qulqulluu waan kan jedhameef mul'ata Yohaannis boqonnaa 1:3 irratti kitaaba qulqulluun dubbisuun eebba ni argamsiisaa jedha. Kitaaba qulqulluu dubbisuun eebba ni argama gaafa jennu namootni dubbisan sun eebba argamsiisa. Kitaaba qulqulluu dubbisuun mataansaa eebba argamsiisa jechaadha. Inni kabiraa barri kan hin jijjiirre waan ta'eef wangeela Maatewos boqonnaa 24:25 irratti laftii fi samiin ni darba jechi koo garuu hin darbu jedhe. Barri san jijjiiruu jechaadha kitaaba qulqulluu kan. Akkasumas kabaja qulqulloota waan dubbatuuf dhumarratti kabajni qulqulloota maal akka fakkaatu wanta dubbatuuf jechaadha. Kitaaba qulqulluu qopheessuu keessatti ga'een hafuura qulqulluu maalidha gaafa jennu kakaasuu fi waamuudha inni jalqaba. Namootni akka raajii dubbatan akka barsiisan kakaasuu fi waamuun ga'ee hafuura qulqulluuti namoota fo'achuudha jechaadha. Namootni suni akka isaan adda ba'anii fo'aman taasisuudha. Kitaaba raajicha Ermiyaas boqonnaa 1:5 kitaaba raajicha Ermiyaas boqonnaa 1:5 irratti akkas jedha. Jechi Waaqayyoo gara koo akkas jedhaa dhufe. Garaa haadha kee keessatti utuu si hin hojjetin si beeka. Gadameessa keessas utuu hin ba'in si filadheera. Jedhee Ermiyaasin filateera. Sun maal jechuudha? Namni kun raajii akka ta'uuf mana Waaqayyoo akka tajaajiluuf uummata saba Israa'el akka gaggeessuuf kan isa filateera. Gadameessa haadha isaanii keessa namootni filataman namootni sadii ni jiru. Namoota afuridha dhiifama. Namootni afur filatamaniiru. Isaan keessan jalqabaa akkuma sila kaasnee kitaaba raajicha Ermiyaas irratti kan barreeffame raajicha Ermiyaasidha. Inni kabiraa Yaaqoob ilma Yisaaq, Yohaannis Cuuphaa fi Saa'ol isa Xarsees jennee kan beeknudha. Inni lammaffaani akka qalbeeffatan taasisuudha. Ga'een hafuura qulqulluu namoota san keessatti qalbeeffannaa kennuufidha. Namootni akka qalbeeffatan taasisuudha. Sadaffaa irratti immoo ibsuudha. Sammuun ilmaan namaa xiqqaa ta'uu isaatiin hojii Waaqayyoo beekuu hin danda'u. Kanaafi gargaarsa Waaqayyoo isa barbaachisa. Gargaarsi Waaqayyoo sun immoo maal godhaafi sammuun isaa sun banamee akka inni jecha sun hubatu isa taasisaa jechaadha. Inni kabiraa akka barreessisan taasisuudha. Barreessisiisuudha jechaadha. Fi dhumarratti eeguudha. Jecha sana eeguu har'a akka ga'u taasisuun ga'ee hafuura qulqulluuti. Akkasumas faayidaa kitaaba qulqulluu gaafa ilaallu bakkee gurguddoo lamattidha kan nuti ilaallu. Hafuuraa fi fooniif jennee jechaadha. Hafuuraaf maal fayyada gaafa jennu inni jalqabaa bu'uura barnoota amantaati. Amantaan tokko kan irratti gaggeeffamu barnootni amantaa tokko kan ittiin hundaa'u hafuura qulqulluu irratti dhiifama kitaaba qulqulluu irrattidha. Kana jechuun Waaqayyoon beekuudhaaf amantaan tokko nu barbaachisa. Abboommiiwwan kurnan gaafa ilaallu Waaqayyoo ilmaan namootaaf kan kenne tokko amantaan tokko kun kanarratti hundaa'e jedhee akkuma kenne jechaadha. Akkuma wangeela Maatewos boqonnaa 22 irratti barreeffames Waaqayyo gooftaa kee jaalladhu jedhee gaafa kenne inni kun abboommiin sun kan irratti barreeffameeru hafuura qulqulluutiin kitaabota qulqulluu irratti jechaadha. Inni lammaffaa jireenya hafuurawaatiif kan inni fayyadu qajeelcha jireenyaati.
qajeelcha jireenyaas gaafa jennu egaa jechoota namni deebisuu hin dandeenye tokko gaaffiiwwan ilmaan namootaa keessatti deebisuu hin dandeenye tokko waan deebisuu danda'uuf fakkeenyaaf eessaan dhufe maaliifan dhufe eessattan deema amma maalirran jira jechoota kan amma ilmaan namoota deebisuu hin danda'an eessaan dhufe gaafa jennu fakkeenyaaf jallee isaarraa dhuftee jechuu danda'a garuu immoo eessan naqa gaafa jedhu dhuma isaarratti asumarratti akka haftuuttidha saayinsiin kan dubbatu garuu immoo maaliifan dhufe kan jedhu kanarratti immoo beekamu kanaaf akka saayinsiitti qoratameetu kan deebi'uu hin dandeenye addunyaan dura kan ture har'as kan uumame ilmaan namootaati ol kan ta'e tokko waan ibsuuf inni kabira qajeelcha tajaajilaati kan nu uume kan nu eeguu fi kan nu sooru yakkinee yeroo kufnetti gatii du'aa kaffalaa kan nu fayyiseef waaqeffannaa qulqullootaaf immoo kabaja akka ittiin kennuuf tajaajila keenya kanaaf tajaajila har'a tajaajila jirru kanaaf illee qajeelchi kan nuuf ta'u kitaaba qulqulluuti. Akkasumas jireenyi foonii akka nama sirreeffamuuf kan taasisudha. Jireenyi foonii nama gaafa jennu namni tokko abboommii kitaaba qulqulluu keessa jiru kan utuu guutummaan guutuutti eegeeti kan addunyaan keenya irratti rakkatu waa'een lolaa waraanaa waa'ee olaantummaa seeraa haa kabajamu jennee kan iyyinu kuni walqixxummaan namoota haa kabajamu kan jennu kuni ilmaan namoota harka waaqayyootiin uumamuu isaanii hundumtiyyuu uumaa waaqaa harki waaqaa kan isaan uume ta'uusaa namootni hundumaaf immoo dhiigni kaffalamuusaa waaqayyo dhiigaan bittaa seetanaa jalaa baasuusaa kan utuu namni hundi hubatee walqixa ilaaleetii jireenyi foonii har'atti irra kan kun jiraatu jechaadha. Inni dhumarraa akka of qopheessinuuf egaa faayidaan kitaaba qulqulluu hafuurawaaf jennee kaasni keessa akka of qopheessinuuf gaafa jennu maalii fi jireenya fuulduratti dhufuuf akkaataa ittiin jiraachuu qabnu kan nu agarsiisu waan ta'eef keessumaayyuu Kiristoos dhufaatii isaa irratti bara dhumaa gaafa dhufu gaaffii inni nu gaafatu gaaffiiwwan shanan san yoon beela na soortaniittu yoon dhibame na gaafattaniittu yoon dheebodhe na obaaftaniittu jedheetu gaaffii inni gaafatu sanaaf akka har'a of eeggannu akka har'a teenyeetu of qopheessinu kan nu gaggeessu waan ta'eef jireenya fooniif immoo maalinni faayidaansaa kan jennu kaleessa kan tureef har'a kan jirus boru kan dhufuufis faayidaa guddaa tokko nuuf kenneera. Fakkeenyaaf seera uumamaa boqonnaa 6 lakkoofsa 14 irratti seera uumamaa boqonnaa 6 lakkoofsa 14 irratti akkas jedhee ture. Noohiif abboommiin tokko gaafa kennamuu fi gaafa inni akka adda ba'u taasifamu waaqayyo wajjin haala ittiin inni ittiin ba'u sanas kenneefiiti kan inni isa gaggeesse. Keessumayyuu sirna doonii ittiin hojjetan yeroo sanatti dooniin suni namootni akka fayyaniif bishaan badiinsa san jala akka isaan ba'aniif faayidaa guddaadha kan inni qabu ture. Faayidaa guddaa bira darbee garuu isa dirqamaa hanga ta'uttidha kan inni deemu. Badiinsa biyyattiin sun baddu jala baraaruudhaaf dooniin sun ni barbaachisa ture. Kanaafis akkaataan sirni ittiin dooniin sun hojjetamu ilmaan namootaaf durseeti kan inni ittiin kennameef. Kana qofa miti. Akkaataa ittiin manni qulqullummaa ittiin hojjetamu Salamooniif ogummaan isa kennamee ture. Seera ba'uu boqonnaa 36 lakkoofsa 1 irratti kan argannu jechaadha. Akkasumas fayyaadhaaf illee fayyaaf immoo maal akka fakkaatu kitaaba Kuffaalee boqonnaa 10 lakkoofsa 7 Kuffaalee boqonnaa 10 lakkoofsa 7 Isaayyaas boqonnaa 38 lakkoofsa 21 irratti immoo mootichi Hisqiyaas yeroo dhiitoon rukutame irratti kan barreeffameeru jechaadha. Isaan kuni fayyaa namootaatii fi
waaqayyo furri qulqulluun akkaataa ittiin geggeessanii foon isaaniitiif kan ittiin kennedha. Bulchiinsa Musee gaafa ilaallu Museen uummata Israa'el sana haala kamiin kan inni geggeessitu deemsise gaafa jennu inni kun sirna bulchiinsa Museen fudhate sanarraa seeronni baay'een isaanii jijjiiramaa develop ta'a kan isaan dhufan jechuudha. Kanaaf seera ba'uu boqonnaa 32 lakkoofsa 32 irratti kan barreeffamee argannudha. Museen haala kamiin akka uummata isaa sana geggeesse akkaataan ittiin geggeessuu isaa sana kan namoota ilmaan namootaatiif fakkeenya ta'anii har'a kan itti kennameef sanallee kan nuti argannu seera Musee sanarraa. Qonnaafis gaafa ilaallu seera ba'uu boqonnaa 23 lakkoofsa 10 irratti kana gaafa ilaallu inni kun maalidhaan haala qonnaatiif ilmaan namoota sanaaf kan ittiin kenname foon isaanii sanaaf illee faayidaa akka inni qabudha jechuudha. Inni kabira haala urjiilee ittiin lakkaa'aman yookiin immoo kaalendarii kana keessumayyuu kitaabota Henook gaafa ilaallu baay'een isaanii haala ittiin qorichi hojjetamu haala ittiin fayyinni namootaaf kennamu maal akka isaan fakkaatu kan namootaaf kennamedha jechuudha. Har'a guyyoota lakkoofnee kaalendarii kanadha jennee kan ittiin deemnu marsaa ji'ootaa fi urjiilee biiftuu kan ittiin ilaallee kan ittiin beekamu sana eessarraa dhufee maddi isaa mana kiristaanaa keessaa kitaaba qulqulluurraa kan inni argamee jechuudha. Egaa har'aa fi kutaan jalqabaa keenya karuma fakkaata torbeettaanu qabiyyee kitaaba qulqulluu kan jedhu boqonnaa lama jalqabna yeroo taanutti boqonnaa lama jalqabna mee har'aa fi mata dureewwan baranne keessa akka yaadachuu dandeenyuuf keessumaayyuu waa'ee seensaa yoo dhiisnee boqonnaa tokko jalatti kitaabni qulqulluu maalidha jennee gaaffiiwwan kana deebisuuf yaala. Kitaabni qulqulluu maalidhanni maaliif immoo kitaabni qulqulluun qulqulluu jedhamuu danda'e kan jedhan sana of keessa deddeebisaati. Hafuurri qulqulluu ga'ee maaliiti kan inni qabu kitaabni qulqulluu akka barreeffamuuf hafuurri qulqulluu ga'een isaa maalidhanni faayidaan kitaaba qulqulluu maalinni jireenya foonii fi jireenya hafuurawaatiif faayidaa maal qaba kan jedhu kana deebisuuf yaala. Waaqayyo abbaan keenya waaqayyo hafuurri qulqulluun gidduu keenyatti argame yeroo keenya nuuf eebbisee akka waliin barannu hamma kana yeroo keenya nuuf eebbisee akka wal barsiifnu akka teenyee barannu kan nu gargaare ulfinnii fi galanni isaaf haa ta'u. Egaa yeroo taanutti boqonnaa lama eegallaa ayyaanni waaqayyo hunduma keenya wajjin nu haa ta'uti.